Ayyee naguma ni sanbadaadha waroo fayyaa fulana nammaan tani jirtuun aroo bakkee akkuma guutuun booranaattuyyuu aroo guddayyo sun qofaanii fi akka aroo qofatta don taane gabayaan bakkeedhaan illeen isirratti hundoofte fulumisii jirti sun qofa don taane aroon tun akka laalanii ilhaamiraa tanaaf iltaanii yoo laalan walqixxeeniti ta iltaanitti arguddoo jechuu barbaada malee ummati boorana bishaan dhugan bishaan dhibii insee bishaan waaqee roobee lafciisaa lafa dhugan tan qofa don taadhinan malee gisee hedduu gisee bona hanami dhugulleen kanu ammatti maddoolee adda addaa waan akka dambalaa dhuguu danda'an yoo sussun fooqatti immoo madditii namni asii dhiyaatu qofa don taane garfa goollee cufa hadhufee namni dhugu bishaanuma kan bishaanii akka gardiredduu bishaan qulqulluu sun hagammaatti namni nu qabuyyuu namni dhuguyyoo hanu.